Kanaaf jireenya keenya keessatti hoogganuudhaaf immoo of qopheessuun kallattii adda addaatiin nu barbaachisa. Koorsii kana keessatti sabjektii yookiin immoo tuqaa 8 cover gochuudhaafan qophaa'aa jira. Tuqaa 8, sabjektii 8. Tuqaa 8 kana 8 tuqaan kuni P'dhaan jalqabu. Inni jalqabaa personality kan jedhudha. Eenyummaa. Eenyummaa keenya irraa jalqabna. Ani eenyu isa jedhu irraa jalqabna. Personality. Nama tokkotu xalayaa barreeffatee jedhan. Mata dureen xalayaasaa nan badee na barbaadaa kan jedhudha. Nan badee na barbaadaa kan jedhu. Of dhabe namichatu of dhabe. Addunyaa kana keessaa inni jalqabaa of argachuudha. Self discovery. Of argachuu. Theory leadership keessaa tokko Avim Plug kan jedhamu jira. Avim Plug AVMPLAC kan jedhamu. Avim Plug kana keessatti inni jalqabaa eensuni awareness isa jennudha. Of baru. Namni mana kana keessa jiru 1,000 yoo ta'e 1,000 keenya iyyuu tokko miti. Nama adda addaati. Differently created, differently gifted, differently wired, differently talented. Of baru inni jedhamu isa kana. Wallaalummaan wal nama fakkeessa. Beekumsi adda adda nama baasa. Wallaalummaaf doofummaan wal nama fakkeessa. Dammaquuf of baruun immoo adda nama godha. Guddina keessatti inni jalqabaa, ijoollummaa keessatti inni jalqabaa of baruu jalqabuudha. Ijoollee xixinnoon gaafa dhalatan harka haadhaaf abbaa irratti waanuma abbaan kenne nyaatu, waanuma abbaan kenne dhuguu, waanuma abbaan kenne uffatu, lafuma abbaan kenne ciisu, gaafa of baraa deeman garuu waan jaallataniif waan jibban adda baafachaa adeemu. Inni jalqabaa gaa of baruudha. Har'aa inni jalqaba of ilaallu ani eenyu, eessaan dhufee, eessa dhaqaan jiraa, attamittiin nan achi ga'a. Gaaffii kana arfaniif deebii laachuu jaaliyaan. Who am I? Ani eenyu, eessaan dhufee, where did I come from? Eessa dhaqaan jiraa, where am I going? How do I get there? Attamittiin nan achi ga'a. Yoo isa kana arfanii fi deebii hin qabnu ta'ee yeroo hundumaa abbaa argetu nu harkisee olii gad deemaa jechuudha. Of barii isa jedhu kana si'a baay'ee naannoo namoota Oromootti Oromummaa irratti duwwaa xiyyeeffanna. Inni Oromummaa amma waan isa bira darbine natti fakkaata. Oromummaadhaan of baruun yeroon isaa waan darbe natti fakkaata. Namni hundumtuu ani Oromoodhaa jechuutti yeroo inni itti qaana'uu, yeroo inni itti dhoksuu darbeera. Inni darbeera. Amma inni kaan iyyuu Oromoo ta'uu barbaada. Kanaaf yeroo Oromummaatti qaana'anii yookiin dhossanii ni darbeera. Amma of barii jechuun Oromummaa kee barii miti. Inni it is a done deal. Of bariin garuu Oromoodhuma taatee Oromoodhuma keessatti ati eenyu isa jedhudha. Ati eenyu isa jedhu who am I isa jedhu dhaga. Personality. Who am I inni jedhu kuni tuqaasa jalqabaati. Ani eenyu isa jedhu. Achi darbee where did I come from? Eessaan dhufe. Achi booddee where am I going? Eessaan naqa. Arfaffaa irratti how do I get there? Inni jedhu hin dhufaga. Amma gaa isa kana maal jennaa? Of baruu isa jennu self awareness. Galgala kana yeroo mana keessanitti galtan waa tokko akkasin gootanan isin jajjabeessa. Gaaffii kana arfan kaasaati ani eenyu isa jedhuu fi deebii dheeraa isaa kenna. Ani eenyu? Maqaan koo Gammachiis. Ani eenyu? Finfinneetti kan dhalate. Ani eenyu? Abbaan koo fi haati koo kan akkas ta'an. Ani eenyu? Beekumsi koo kan akkas ta'e. Ani eenyu? Kan kanan baradhe. Gadi qootiitii eenyummaa kee bari. Si'a baay'ee rakkinni namaa of wallaaluurraan kan ka'ee carraa baay'ee of bira dabarsaa, of tuffataa, of wallaala. Ati eenyummaan kee isa har'a namni ittiin si beekuu fi isa ati ittiin of beektu miti. You have a different potential. You have a different capacity.
You have a different identity. Ani eenyu? Lammaffaa eessaan dhufe ani? Har'a as ga'uudhaaf Finfinnee keessatti galma aadaa Oromoo keessatti teessee barumsa kana barachuudhaaf karaa dheeraa adeemtee dhufteetu as geesse. Gaaffinni sun egaa maal inni? Eessaan dhufe ani? Dhaloonni koo eessa? Abbaa fi haati koo eenyu? Eessattan dhaladhe? Attamittan guddadhe? Because you are also a product of your environment. Waa tokko fakkeenya tokkoon isiniif kennee deebi'a. Yoo kana Amboo waggaa tokko waggaa lama dura Amboo geenyee deebi'aa turre. Yeroo deebinu mucaan faranjiin tokko nu wajjin jirte turte. Keelaa Anstad kan jedhamtu nama Ameerikaati. Mana barumsaa keenya Shaashamanneetii fi consult nu gochuudhaaf dhuftee consultantiidha. Consult nu gootee yeroo deebitu barataa yuunivarsiitiis haa ta'u, dargaggeessa Oromoo haa ta'u, maaloo haa ta'u, maaliif waa hin kalaqu? Maaliif biizinasii hin uumu? Maaliif addunyaa kana hin sochoosu? Maaliif hin sooromu? Maaliif hin hoogganu? Maaliif hin milkaa'u? Maaliif duran ta'u kan jedhu keessa koo waan deddeebi'uu fi maal sitti fakkaataa maaliifii jedheen gaafadheen. Sababiin isaa har'a addunyaa irratti waanumti nuyi itti fayyadamnu hundisaa kan inni kalaqamu dargaggoota Ameerikaatiin. Facebook, Twitter, YouTube, Amazon, technology kana, artificial intelligence, meeshaa waraanaa, satellite, technology, electric car, manufacturing, businessii addunyaa kana waanumti kalaqamu hundinuu dargaggoota Ameerikaatiin kalaqama. Maali kan keenya sammuu keenyatu gadimoo maalidha kan jedhu gaaffii tokkoon gaafadhe. Gaaffii kanaa fi where did I come from inni jedhu kuni tuqaa guddaa nuuf ta'a. Maal naan jettee Ameerikaa keessatti dargaggoota jiranii fi Oromiyaa keessa dargaggoota jiran gidduu garaagarummaan jiru tokko stressors of life wanti jedhamu jira. Stressors of life ini wanta sammuu namaa stress godhan, wanta sammuu namaa aguugan, wanta sammuu namaa ragattaan, wanta sammuu namaa cunqursantu jiru. Maal inni isaan? Amma yeroon asii ba'u maalan nyaadha? Amma yeroon asii ba'u mana kiraayii akkamittiin nan kaffaladha? Amma yeroon asii ba'u taaksii nan argadha moo nan argadhu laata? Amma yeroon asii ba'u hojii koo nan argadha moo nan argadhu laata? Inni jedhu yaaddoon jireenyaa sammuu namaa, these small questions sammuu dargaggoota Afrikaa kanaa ukkaamsanii jiru. Stressors of life. Inni sun stressors of life sana sammuu isaarraa qulqulleessee fixeera. Yaaddoo kanaan qabu. Stressors of life in sammuu isaarra hin jiru. Sammuun isaa yaaddoo kanaan qabu. Aannan yoo dheebote firiijii keessaa fudhataa, achii fudhataa. Kanaaf environmentii nuyi keessa jirru sammuu keenya hacuucu. Amma kanatti dammaquun keenya maal nu gargaara? Eessaan dhufee isa jedhamu haala keessa jirru keessatti qabamne akka hin hafneef, cirree keessaa ba'uu akka dandeenyuu fi haalli nuyi keessa jirru rakkisaadha. Nummoo warra rakkina mo'atan ta'uudhaa fi dandeettii qabaachuutu nurra jira. Kanarraan kan hafe hamma haalli mijatuttan taa'aa yoo jettee guddachuu hin dandeessu. Haala rakkisaa keessatti jedhame milkaa'uun hin danda'ama. Amma gaa where did I come from inni jedhamu kuni haala rakkisaa kana keessatti I am in a difficult African environment. Isa kana ciree darbee mo'achuu nan danda'a inni jedhu point isa tokkodha. Stressors of life sana mo'achuu danda'utu irra jira qaamni Afrikaa kun, qaamni dargaggeessi Afrikaa kun. Sadaffaan kun immoo where did I come from? Where am I going? Amma nasan jira. Barri kun 2015. Waggaan na fuuldura jiru 2016. August hagayya bara 2016 akka lakkoofsa biyya kanaatti. Hagayya 2016 eessatti of arguun barbaada? Hagayya 2016 eessatti of arguun barbaada? Hagayya 2016. Sababiin isaa 2016tti leenjii kana inuma qopheessina hagayyatti. Gaafa sana wal ilaalla, gaaffii kana deeffadhaa. Hagayya 2016tti eessattan of arguu barbaada? Where do I see myself? Amma gaa hagayya 2016 achi ga'uun barbaada yoon ta'e
amma immoo asan jira yoon ta'e isa kana gidduu garaagarummaa isaa maal jennaa PD1 and PD2 jenna. PD1 barreeffadhaa. PD1 jechuun point of departure jechuudha. Bakka ka'umsaa. Bakkan irraa ka'u. Okay? PD2 innan jedhu immoo point of destination. Bakka ani ga'u. Egaa baay'ee kan isin jaalladhu obboloota koo pointii kana lamaani gidduudha kan nuyi imallu. Between point of departure and point of destination. Har'aa baankii koo keessa birrii 2,000 jira. Waggaa har'aa miliyoona 2 ga'uun barbaada. Hagayya waggaa har'aa gaafan asitti wal argu miliyoona 2 akkaawuntii koo keessatti qabadhee dhufee fuuldura taa'uun barbaada. Yoon jedhee murteeffadhee now I am at 2,000 level. Next year at this time I want to have 2 million birr in my account. Atamittinan achi ga'a. Warra gaaffii kana qabdaniif egaa inni arfaffaan how do I get there? Isa gaannu gidduu kana barannu. Inni har'aa kaasanii barannu isa kana gaa attamitti. Walaloo tokko Dr. Gammachuu Magarsaa barreessanii Alii Birraatiif kennanii Alii Birraa immoo walaloo sana weeddise. Walaloon sun maal kan jedhudha? Karaa mana abbaa gadaa eessa dhaqeen galmasaa jajjabeessaa taa'een maal jedha? Taa'een seenaasaa babarreessaa. Amma namichi as jira. Galma abbaa gadaa bira ga'eera. Gaaffiinsaa maal jechuudha? Maal gaafataa jira? Mee karaa jedhaa. Ati as jirta. Abjuun kee as jira. Achii kaatee hamma as geessutti kan si barbaachisu maal inni? Karaadha. Karaa inni nutti agarsiisu beekumsi ibsaan ifti amma mana kana keessa jira gaa. Okay, isa ilaallaga. Amma gaa personality inni jennu self awareness kana bira darbee self definition inni jennu baay'ee barbaachisaadha. Self definition inni jennu hiriyaa keerraa, maatii keerraa, mana keerraa, firoota keerraa, obboloota keerraa adda waan si godhu addaan baaftee baruudha. Tarree nam'inee taa'aa jirraa, mana guunnee taa'aa jirraa, garuu nuyi tokko miti. Garaagara. We are differently gifted. Kennaa adda addaa, beekumsa adda addaa, carraa adda addaa qabna. Maali inni anaan adda na godhu? Anaan adda kan na godhu maalin? Amma anaan namoonni kottuu sirbii naan hin jedhan. Sirbituu miti yan.